Jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota xiyyaatiif har'a viidiyoo kanarratti muuzii faayidaa rifeensa keenyaa qabuu fi akkaataa itti fayyadamiinsa isaa viidiyoo kanarratti isiniif fidee dhufeera. Saniin duratti warri viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootanii na faana turtan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Muuziin kunuunsa rifeensaa fi bareedinaaf kan baratamedha. Potassium, qabaatii uumamaan, kaarboohayidireetii fi viitaaminoota waan badhaadheef rifeensa keenya uumamaan dafee akka guddatuuf akka laafu godha. Dabalataan immoo qacceensaa akka hin baqaqnee fi akka hin caccabnes godhuuf gargaara. Muuziin rifeensaa fi buqqee keenya akka hin goggognee fi akka cululuquuf filatamaadha. Gogaa keenya cululuqsuu fi forooforii dhorkuufis ni gargaara jechuudha. Muuziin viitaaminoota fi mineraalota kan badhaadhe waan ta'eef dabalataan immoo pirootiinii of keessatti waan qabateef rifeensi keenya akka hin caccabne dhorkuun guddina rifeensaa ni saffisiisa. Rifeensi akka laafuu fi akka cululuqu ni fayyada. Rifeensi akka baay'atuufis muuzii dibachuun filatamaadha. Keessattuu rifeensa goggogee fi rifeensa caccabuuf muuzii fayyadamuun bu'aa bareedaa argachuuf nu gargaara. Muuzii kophaa isaa ta'ee wantoota biraa wajjin maknee rifeensa fayyadamuuf ni dandeenya. Kanatti aansuun haala fayyadamiinsa isaa fi maal wajjin akka fayyadamnu haa ilaallu. Tokkoffaa muuzii fi zayita zayituunaadha. Dibatni kun rifeensa hundaafuu ni ta'a. Zayitni zayituunaa jechuudha seelota gogaa keenyaa ni kakaasa. Keessattuu rifeensa gogaa ta'eef salphumatti jiisuuf ni gargaara. Akkasumas rifeensa babbaqaquu fi caccabuuf dhorkuuf ni gargaara jechuudha. Muuzii fi zayita zayituunaa walitti makuudhaan rifeensa keenya salphumatti fayyadamuudhaan jechuudha. Salphumatti waan laaffisuuf yeroo dhiqannu koondishinaris fayyadamuu dhiisuu ni dandeenya. Viitaamin A, E fi antioksidantii waan badhaadheef kana waan ta'eef baay'ina rifeensaa fi guddina rifeensaatiifis filatamaadha jechuudha. Haalli fayyadamiinsa isaa muuzii bilchaataa sirriitti kan bilchaate jechuudha. Lama fuutaniitiin daaktanii zayita zayituunaa isinii gimmaashatti gochuudhaan sirriitti maashinii keessatti daaktanii jechuudha. Erga walitti maktanii daaktanii jechuudha. Jalaa kaasee hanga gubbaatti rifeensa akka sirriitti wal gahuutti dibachuudha. Sanaan booda peestaaliin haguugnee sa'aatii 3 tursiisnee dhiqachuudha. Akkuma dhiqannee geessinetti rifeensi keenya akkuma jiidhaa jiru sanitti qabaatii dibannee iddoo lamatti ta'ee sadiitti osoo walitti dhoofne akkasitti fayyadamne bareedaadha. Kana guyyaa 15 keessatti al takka gochuun rifeensa laafaa fi dafee akka guddatuuf mala salphaa ta'edha jechuudha. Lammaffaan immoo muuzii fi avokaadoodha. Kana namni hunduu itti fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. Anis baay'ee tokkoon jaaladhe. Kunuunsi kun rifeensa haphateef bareedaadha. Avokaadoon viitaamin A, D, E, B6, amino acid, copper fi iron kan badhaadhe waan ta'eef guddina rifeensaaf ni gargaara. Dibatni kun pirootiinii waan badhaadheef akkasumas mineraalota fi viitaaminoota of keessatti waan qabateef dhiphina irraa ka'ee sababoota garaagaraa rifeensi keenya kan haphate yoo ta'e furmaata bareedaadha. Haalli fayyadamiinsi isaas avokaadoo akkuma baay'ina keessaniiti jechuudha. Avokaadoo 2 fi muuzii 1 walitti gochuudhaan daakuudha. Erga daakneen booda rifeensa keenya buqqee jalaa kaasnee sirriitti dibachuudha hanga wal gahuutti jechuudha. Erga dibanneen booda peestaaliin haguugnee sa'aatii 1 tursiisnee dhiqachuudha. Dhiqannee ogeessines akkuma duratti jiidhama akkuma jirutti qabaatiitti dibannee osoo iddoo 2 yookaan 3 akka waliin qabanneef jechuudha. Rifeensa keenya dhaannee osoo dhiisnee bareedaadha. Kana torbaaniin yookaan guyyaa 15 keessatti al takka fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama bareedaa irraa argattu. Muuzii fi avokaadoo kanneen lamaallee fayyadamuu baattan kan biraallee itti eda'uu ni dandeessu. Muuzii fi avokaadoo irratti illee kan akka killee eda'uu ni dandeessu. Sadiin kanallees fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haala bareedaadhaan rifeensi keessan isinii bareechisa, isinii laafisa, baay'ee tokko bareedaadha. Itti fayyadamaati ilaala. Afaan immoo muuzii fi paappaayyeedha. Kunis kun gogaa sammuu keenya jiisuuf laaffisuuf filatamaadha.
Paappaayeen mineraalota of keessatti qabateen forooforii yaaluuf halluu rifeensa keenyaa eeguuf ni fayyada. Muuzii wajjin fayyadamuun immoo guddina rifeensa keenyaa nu saffisiisa. Haalli fayyadamiinsa isaas paappaayee muraasa erga fudhanneen booda muuzii lama wajjin godhuun daakuudha sirriitti jechuudha. Yoo daattan sirriitti daakaa akka rifeensa keessan keessaa ba'uuf jechuudha. Sanaan booda erga daakneen booda rifeensa keenya jalaa kaasee sirriitti waliin geenne dibachuudha. Erga dibannee booda pilaastikii itti shafanuudhaan itti haguuguudhaan sa'aatii 3 tursiisnee dhiqachuudha. Kana torbaaniin yookaan guyyaa 15 keessatti al tokko fayyadamuun rifeensa caccabuu fi bubuqqa'uu hambisuun rifeensi keenya akka dafee guddatu nuuf gargaara. Raffaa muuzii fi kokonaatiidha. Guddina rifeensa wantoota saffisanii fi rifeensa fayyummaa isaa eeggate akka nuuf ta'u keessaa wantoota godhan keessaa tokko kokonaatiidha. Of keessatti faatti asiidii waan qabuuf rifeensa miidhamee kunuunsuuf ni gargaara. Kokonaatii fi muuzii wajjin walitti maknee dibachuun rifeensa keenya salphumatti akka guddatu ni fayyada. Haalli fayyadamiinsi isaas muuzii bilchaataa 2 fi maankiyaa 4 kokonaatii xiqqoo wajjin walitti makuun rifeensa jalaa kaasnee sirriitti dibachuudha. Sanaan booda feestaaliin haguugnee sa'aatii 2 tursiisnee dhiqachuudha. Sanaan booda akkuma duratti rifeensa jiidhaa sanarratti qibaatii dibannee iddoo 3tti yookaan 2tti dhayachuudha. Kana guyyaa 15 keessatti al takka fayyadamuun rifeensi keenya akka laafuu fi akka bareeduuf nuuf gargaara. Akkasumas guddina rifeensaatiif ni fayyada. Shanaffaan immoo aannanii fi muuziidha. Kunis aannanii fi muuziinis rifeensi keenya akka laafee bareedee jedhuuf faayidaa guddaa qaba. Haalli fayyadamiinsi isaas aannan diqqishuu fuutanii muuzii wajjin walitti daakuudha. Hangana kan jedhamu miti akkuma baay'ina rifeensa keessanitti murteessamaa jechuudha. Muuzii takkas isin ga'uu danda'a, 2 isin ga'uu danda'a, hanguma isin ga'u laaffistanii hanga furdaa ta'etti jechuudha. Akkasitti sanaan booda rifeensa keenya dibanne sa'aatii daqiiqaa 30 ta'e sa'aatii takkaaf tursiisnee dhiqachuu ni dandeenya. Rifeensi keenya akka laafee bareeduuf hedduu nuuf gargaara. Wantoota kanneenis argachuu baattanii muuzii qofaas fayyadamtanii ilaaluu ni dandeessu. Muuziin qoftiyyuu rifeensaaf baay'ee filatamaadha. Garuu yoo kana gootan muuzii sirriitti daakuu qabdanii jechuudha. Yookaan dafee isin keessaan ba'u baay'ee isin rakkisa, sirriitti daakaati. Sanaan booda dibadhaa akka yeroo dhiqattan isin hin rakkifneef jechuudha. Kan biraa mootu wantoonni kun hunduu aluma takka fayyadamna osoo hin taane kan keessa argannu fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas baay'een keessan kun naaf hin taane kun akkas hin taane jechuu ni dandeessu. Rifeensi nama hundaatu tokko miti ta'e tokko itti mijaa'uu dhabuu danda'a. Rifeensi keenya hunduu akkuma amala keenya hundi keenya garagara. Kanaafuu kan isiniif ta'u as keessaa laaltanii filattanii yaaltanii kan isiniif ta'u ta'e itti fuuftanii kan isiniif hin taane ta'e jechuudha. Irraa dhiistanii akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanna tokko hanga bu'aa isaa beennutti malee guyyaa takkaan dibannee kun naaf hin taane jechuu hin dandeenyu. Amma fakkeenyaaf hiriyyaa tokko barattan guyyaa tokkoon wanta isaa hunda beekuu hin dandeettanii adaduma yaalaa deemtaniin bu'aa isaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanatu jira jechuudha. Rifeensi keenya sababoota garagaraatiin caccabuu danda'a. Isa keessaa tokko rifeensa keenya dafnee yoo hiikkatu baanee dhayannee yookaan turroo ta'e yoo argitan amma torbaan 3 fa'aa yoo tursiistanii ofirra dhayattanii torbaan 4 fa'aa tursiistanii hiikkatanii yoo filattan rifeensi keenya nurraa yaa'a. Maaliif xuriin waan xuraayuuf xuriin sun akka rifeensi keenya bubuqqa'ee nurraa yaa'u taasisa. Yeroo filattanitti baay'ee isinirraa ba'a jechuudha. Kanaafuu rifeensa keenyas dhayannee hanga yoo danda'ame hanga torbaan 2 yookaan torbaan 1 tursiisuun kan hin danda'amu. Baay'ee ulfaata torbaaniin dhiyaachuun hiikkachuuni. Kanaafuu hanga torbaan 2 caalaa osoo tursiisuu baannee bareedaadha. Kana isiniin jedha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Akka namoota biraallee ga'u like godhaa isiniin jedha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Commentii yaada qabdan karaa jalaatiin naaf beeksisaa.
Viidiyoon har'aa kana fakkaata akka warraa barattan abdiin qaba. Rifeensa keenya haala kanaan kunuunsuu ni dandeenya. Hanga viidiyoolee biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.